dhukkuboota walqunnamtii sa'aatiin darban keessaa gosoota dhukkubaa 8 jechuudha. Baakteeriyaa 4 fi vaayirasii 4 jechuudha. Even kana keessaa 2-3 yoo qabaattan illee parsantiin daa'ima argachuu tokkoon parsantiin ulfaa'uu illee shamarran bira jabaataa, dhiirri illee ulfeessuu akka hin dandeenyedha jechuudha. Maaliif parsantii ispermii isaa tokkoon seminaalii isaa akka inni aktiivii hin taane jechuudha, ajjeesa jechuudha. So egaa kanaaf gosootiin 4 baakteeriyaa keessaa gosootiin 4 vaayirasii keessaa haala jechuudha. Tokkoffaa irratti baakteeriyaa keessaa kilaamiidiyaadhaa fi goonnooriyaa fi seefalesii fi tirookomoonasisii jechuudha. Kun gosootni 4 kun baakteeriyaadha jechuudha, kan walqunnamtii sa'aatiin darbudha jechuudha. So vaayirasiin 4 jechuudha keessaa vaayirasii daanjarsii HIV fi hepatitis B fi even human baabilloomaa vaayirasii fi herpeesiidha jechuudha. Egaa gosootan 4 baakteeriyaa kanarraa 4 vaayirasii irraa kan shamarran irraa gara dhiiraatti darbudha jechuudha. Irra caalaan isaa jechuudha. Kan shamarran irraa gara dhiiraatti darbu jechuudha. Kanaaf egaa yeroo wal fuutan illee ta'ee even wanta kana jechuudha dura buutanii gosoota baakteeriyaa fi vaayirasii kana qabaachuuf keessaniif osoo dura buutanii mana yaalaa wal geessanii yaalamtanii gaariidha jechuudha. Egaa kun fayyaasaa karaa dhungootii fi karaa walqunnamtii sa'aatiin akka darbudha jechuudha, irra caalaan isaa jechuudha. Namoonni viidiyoo kanarratti laayikii ishee diiwutii gochuun dagatinaa. Egaa qabxii keessaa immoo akka inni fakkeenyaaf parsantiin ispermii keetii akka ulfeessuu hin dandeenye, shamarran illee akkasiin ulfaa'uuf hin dandeenye akka godhudha jechuudha. Gosootiin baakteeriyaa fi vaayirasii kanaa jechuudha. Galatooma alfaadhaa. Gaaffii qabattan koomentii irratti nu barreessaa.